kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhufnee irraa qophii kana immoo sadan koomeedii irratti isinii dhiyeessaa jirra. Sadan koomeediin akkuma beekamu torbeedhaan qophii ajaa'ibaa isinii fidee dhufaa jira. Isa kana daawwachuudhaaf share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Inni kun gatii nuuf qaba waan ta'eef iyyuu keessummaa jabaa tokko qabannee isinii dhufaa jirra. Isaanis maanguddoo nama beekamoo biyya garaagaraa bulchaa turanidha. Amma dorgommii Ameerikaa biyya garaagaraa deemanii dorgomaa turanidha. Pirezidaantii keenya yeroo jalqabaa biyya Itoophiyaallee bulchaa turanidha. Isaa wajjin haasaatiin taa'isnaa seenaa jireenya isaaniis illee gaafanna. Amma sitti nu wajjin toraa isin jenna. Baga nagaan dhuftan. Jirtu nagaa keessan nagaadha. Akkuma beekamu nama jabaadha. Nama baay'ee biyyaaf eegamaa turedha. Nama haalli hundillee mijataa fi turedha. Seenaa biyya keenyaa kitaabonni baay'ee illee maqaa keessaniin nama barreeffamedha. Mee isa kana maal jettu mee maqaa keessan irraa kaanee jalqabna. Mee maqaa keessan nutti himuu dandeessu? Maqaa kiyyamoo? Tolasaadhama. Tolasaan baay'ee nama beekamoodha. Tolasaa dhugumaa jiraataati miti isin. Tolasaa dhugumaa jiraataa jechaan namoonni baay'een akkuma beekan fuula miidiyaatiin illee beekanii seenaan keessan durii fi inni har'aa waliin fakkaatu. Isa kana mee maal irratti ibsitu mee? Biyyi dhalotaa keessan gara kamidha? Gindibara. Gindibara irrattidha. Achumatti dhalattanii guddatu. Aanaa Gindibara. Aanaa Gindibarattidha. Achumatti dhalattanii. Baratti biyya goototaati. Biyya Oromiyaan guutuun qabdu keessaa naannawaan hundumtiyyuu goota mataa ishee qabdi. Akka Gindibaraatti immoo yeroo Gindibaraatti maqaa gaafamu Tolasaa namni wallaalu hin jiru. Tolasaan immoo nama jabaadha. Biyya bulchaa turtan yaadannoo yeroo biyya bulchaa turtanii fi amma horii eegaa jirtan gidduutti maaltu isinitti dhaga'ama? Amma moo? Amma maaltu natti dhaga'ama amma yoo xiqqaate uummata miliyoona 60-80 yeroo sana Itoophiyaa yeroo sana yoo xiqqaate uummata miliyoona 40 yoo qabaattu. Uummata miliyoona 40 bulchaa turtanii har'a immoo horii 40 eegaa jirtu. Isa kana gidduu garaagarummaan jiru mee maalidha jettanii yaaddu? Yeroo sana baay'ee nama kabajamaadha. Haadha manaas immoo baay'ee qabdutti beekna. Mee haadha manaa eessaa qabdu mee? amma tokkitti Jimmaan qaba. Tokkitti Jimmaa qabdu. Eessi? Tokkitti immoo Gujiidhaan qaba. Gujiidhaan qabdu. Tokkitti biyyaa qaba. Biyyaa qabdu. Gara Wallaggaa kana 4 qabdu jechaa dhageenyeera. Salaalee 3 qabdu jechaa dhageenyeera. As gara Arsiitti immoo 2 qabdu jechuu dhageenyeera. Gara Yaaballoo kanaallee naannoo 4 qabdu jechaa dhageenyeera. Walitti naannoo 23 waan akkasii qabdu. Mee 23 kana keessa yeroo biyya bulchaa turtanii amma immoo kan si haasofsiisaa jiran ansi wajjin jiraattan meeqadha? Lama. Lamuma bichaa wajjin jiraattu? Maaliif warri kan maaliif sin dhiisanii deeman? Isaantu sin dhiise moo yeroo sana qabeenya baay'ee qabdu akkuma beekamu? Bishaan gafartaa kunillee akkuma beekamu bishaan gafartaa kun kan keessanii kan jedhu seenaan akka haasa'utti kan keessanii jedhama. Akkamitti isinirraa fudhatame? Inuma fudhatame. Bishaan gafartaa kana durii isaa keenya. Kan keessanidha. Kukkuttaniitillee gurguraa turtan. Maal taatee? Amma gadhiiftan. Aangoo gadhiifnaanuma gadhiiftan. Yeroo sana aangoo sanarratti baay'ee kan sin jaallattan haadha manaa keessan maqaan ishee eenyudha? Ishiin jalqabaa. Du'aa moo? Seenee Bokonnon. Seenee Bokonnon. Seenee Bokonnon wajjin baay'ee wal jaallattu jechaadha. Ishee wajjin jaalala baay'ee dabarsitanii yeroo biyya bulchaa turtan sun keessatti mee mudannoo baay'ee sin mudate maal fa'aa qabdu? Mudannoon gaagaruu waan ta'e. Waan baay'ee sin mudachaa ture. Mee akkuma beekamu obbo Tolasaan fa'aa xaqilaa ministeerii turtaniittu. Xaqilaa ministeerii irraa immoo hojii gubbaa irraa gad deebitanii amma hojii kabajamaa haa ta'u iyyuu malee horsiisee taataniittu horsiisee bulaa taataniittu horsiisee bulaa keessaa immoo horii keessan amantummaa irraan kan ka'e ofuma eeggachaa jirtu. Isa kana irratti mee akkuma dhageenyatti baay'ee nama baacoo jaalatanidha. Nama geerrarsa jaalatanidha. Goonni duran dhaabatu. Baay'ee nama lola jaalatudha jedhamaa ture. Mee geerrarsa keessan keessaa mee nu affeeraame? Geerrara. Abbaatu waraannataa. Gadee gummaan dhuftee abbaa tattaafataati agurba. Jeriga. Kutiin indaanqoo. Kutiin indaanqoo majallee lafa garbuutti yaate. Kutiin garaa goona daddarbuutu baate. Akaawwiin beeluuf malee misaa namaa hin taatu. Bishaan odeebuuf malee gala namaa hin taatu. Gaaddira muka jilbii.
Sibarito de situ, sibarito de situ atima. Aye.